Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbiin si faana haa ta'u. Ani seenaadha viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra jechuudha. Gara viidiyoo kiyya haaraatti osoo seenne dura warri chaayinaali kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii koottaa isiniin jenneera. Sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyootan keessan biraan gahuun dagatina. Koomentii jalattis yaada qabdanii fi komii qabdanillee immoo naa kaa'uun dagatinaan isiniin jedha. Warri na jajjabeessitanii na wajjin jirtan guddaasaa ulfaadha. Waaqayyo gooftaan isinaa jiraachisuu isinaa eeguun isiniin jedha jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee akkuma argitan suura kanarratti akka argitan wanta rakabooti jalaafatan daanteloota jechuudha. Kanneen ofii kiyyaan hojjedha jechuudha. Viidiyoo ta'anutti isinitti mul'isa akkamiin akka hojjetamu xiqqoo yeroo namatti fudhata waan ta'eef wantoota garaagaraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Biyya ormaalee teessanii kirriin hin jira, kiroosiin hin jira. Osoo hojjetanillee baay'ee gaariidha na fakkaata jechuudha. Biyya keessan keessattillee galtanii kanayyuu osoo kan hojjettan ta'e dhugaan isin hin jedha baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Ani amma ofii kiyyaa dhahee gurguraa yookaan maal osoo hin ta'in shaageen kun jechuudha rakabooti jala afamu kuni 400 500 haga xiqqaan isaa 300 akkasitti gurgurama jechuudha lamaan isaa kun. Kanaaf wanni inni ittiin bitamu wanni gubbaarratti ittiin dhahamu kun birrii 15 bitama. Isa lamaan irratti jechuudha. Birrii isa lamaan irratti inni lamaan gaha jechuudha. Isa lamaan irratti inni lama hin gaha. Tokko irratti lama hin gaha. Sadii hin gaha walumaa galatti ka fuulduratti irratti caafitti godhamu isa wajjin 4 fixata jechuudha. Kanaaf isin immoo haga gabaadhaa bittan yookaan maazarii keessanii warra keessanii bittan ofii keessanillee ogummaa keessan isinii ta'a barattanii dhahatanii mana keessan bareechifachuu hin dandeessan jechuudha. Kabiraan mootuyyuu daanteloota kana jechuudha. Daanteloonni kunniin gabaa irratti hin argamu dhugaa dubbachuuf namni akkanatti dhahee hin gurguru. Haphii tokko zarzarraa isa zarzarrateetiin hin dhahamu tokko malee jechuudha. Akkanatti hin dhahamu kana gabaa irrattuu hin argattu yoo tariin nama dhoofsifatte mana keessa namni daantelii dhahee gurguru hin jira jechuudha. Keessumaan jiraatu isaanirraan yoo dhoofsifatte malee hin argattan jechuudha. Amma daantelii rakabootii irratti isin argaa jirtan kuni harki bichaan birrii 150 yoo xiqqaate birrii 100 jechuudha. Xixiqqoon kursiirra buufataniyyuu harki bichaan birrii 100 isiniin jedha. Kanaaf wantoota garaagaraa barachuu ni dandeessan biyya keessan keessattuu osoo galtanii ijoolleen galtanii biyya ormaatitti deebitanii jechuudha. Akkuma viidiyoo dheengaddaa isinii kaasetti ijoolleen baay'een isaanii galanii biyya ormaatitti yeroo deebi'an birrii hedduu baasaa jiran jechuudha. Yeroo kana keessatti birrii hedduu baasanii tikeetii 4G waraqaa 4G kennaniif jechuudha warroonni dallaalaa. Kanaaf osoo birrii qabdassaniin wantoota garaagaraa hojjetachuu dandeessanii akkuma yerootitti bulan waan ta'eef jechuudha. Daanteloota kanneen ofii kiyyaan dhahee yeroo mana barumsaa deebi'u hiriftii qabutti jechuudha. Kanaan hojjedha jechuudha. Akkuma argitan ofii kiyyaaf hin dhaha jechuudha. Kana duraanillee beeka garuu dagadheen tureyyuu itti deebi'eetiin dhahadha jechuudha. Osoo nama kana nan bitadhee biyyaansi birrii 400 500 nu argamu jechuudha. Isa onni irratti rakaboota irratti uffisan kun jechuudha. Kirriin illee sirriitti wuddii waan ta'eef gabaa irratti hin argamu jechuudha. Mana keessa namaan tarii nama qacarsiistanii akkasitti hojjisiifattan malee jechuudha. Akkamiin akka hojjetamu immoo viidiyoo biraa irratti waan wajjin isinitti mul'isu ta'a jechuudha. Namoonni hin baratanii barachuun barbaada akkamiin akka dhahamu natti mul'isi kanaan jettan koomentii jalatti yoo naa barreessitan isaa fi rakabooti jala afamu daantelootaa fi rakabooti jala afamu kanallee viidiyoo ittaanutti natti mul'isi yoo kanaan jettan ta'e baay'ee salphaadha jechuudha. Keessattuu shaageen nama rakabooti jala afamu kun baay'ee salphaadha waan tokko nama dhibu jechuudha. Garuu gabaadha dhayitanii yoo gaafattan immoo waanuma akkamiin akka dhooftus hin beeknetti sitti mangati. Kanaaf waan salphaadhaan birrii xixiqqoodhaan bittanii mana keessan keessatti dhahattanii
ittiin mana keessan bareechifachuu hin dandeessan isiniin jedha. Yeroo taanukaa viidiyoodhaan irra caalin keessan barachuu warri barbaadan koomentii jalatti naa barreessitanii, warri beeytan immoo baay'een keessan hin beeytanii, amshuur baay'een keessan hin beeytanii, warri hin beeyne immoo viidiyoo itti aanutti nutti mul'isi yoo kan jettan ta'e viidiyoo itti aanu akkamiin akka dhahamu isinitti mul'isa jechuudha. Hada viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'ee akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa turaan isiniin jedha. Isin jaaladhaa, isin kabaja. Garuu laayikii godhaa. Yoo jaalattan laayikii osoo hin godhin hin bahinaan isiniin jedha. Bakka isin jirtanitkaa Waaqayyo gooftaan isin faana haa jiraatu. Hagasitti nagaan naa tura. Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbiin si faana haa ta'u. Ani seenaadha viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra jechuudha. Gara viidiyoo kiyya haaraatti osoo seenne dura warri chaayinaali kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii koottaa isiniin jenneera. Sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyootan keessan biraan gahuun dagatina. Koomentii jalattis yaada qabdanii fi komii qabdanillee immoo naa kaa'uun dagatinaan isiniin jedha. Warri na jajjabeessitanii na wajjin jirtan guddaasaa ulfaadha. Waaqayyo gooftaan isinaa jiraachisuu isinaa eeguun isiniin jedha jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'eekaa akkuma argitan suura kanarratti akka argitan wanta rakabooti jalaafatan daanteloota jechuudha. Kanneen ofii kiyyaan hojjedha jechuudha. Viidiyoo itti aanutti isinitti mul'isa akkamiin akka hojjetamu xiqqoo yeroo namatti fudhata waan ta'eef wantoota garaagaraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Biyya ormaalee teessanii kirriin hin jira, kiroosiin hin jira. Osoo hojjetanillee baay'ee gaariidha na fakkaata jechuudha. Biyya keessan keessattillee galtanii kanayyuu osoo kan hojjettan ta'e dhugaan isiniin jedha baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Ani amma ofii kiyyaa dhahee gurguraa yookaan maal osoo hin ta'in shaageen kun jechuudha rakabooti jala afamu kuni 400 500 haga xiqqaan isaa 300 akkasitti gurgurama jechuudha lamaan isaa kun. Kanaaf wanni inni ittiin bitamu wanni gubbaarratti ittiin dhahamu kun birrii 15 bitama. Isa lamaan irratti jechuudha. Birrii isa lamaan irratti inni lamaan gaha jechuudha. Isa lamaan irratti inni lama hin gaha. Tokko irratti lama gaha. Sadii hin gaha walumaa galatti. Ka fuulduratti irratti caafitti godhamu isa wajjin 4 fixata jechuudha. Kanaaf isin immoo haga gabaadhaa bittan yookaan maazarii keessanii warra keessanii bittan ofii keessanillee ogummaa keessan isinii ta'a. Barattanii dhahatanii mana keessan bareechifachuu hin dandeessan jechuudha. Kabiraan mootu iyyuu daanteloota kana jechuudha. Daanteloonni kunniin gabaa irratti hin argamu dhugaa dubbachuuf namni akkanatti dhahee hin gurguru. Haphii tokko zarzarraa isa zarzarrateetiin hin dhahamu tokko malee jechuudha. Akkanatti hin dhahamu kana gabaa irrattuu hin argattu yoo tarii nama dhoofsifatte mana keessa namni daantelii dhahee gurguru hin jira jechuudha. Keessumaan jiraatu. Isaan irraan yoo